nagaan dhuftan musliimoota darantu jaalalaan isin simachuuf qophaa'e. Hawwii yeroo dheeraa irra nuuf milkaa'e. Masjiida Jaami'at Nuuriif harree abbaaf ga'e. Warra masjiida kana jalqabaa kaasee hanga dhumaa waan barbaachisuuf cinaa dhaabbatee jazaa kee rabbumarraan ga'e.
مكان کو تاغون لاکی گئے کو اس برکو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obulayyan kenya akkuma duraan dhaabmannetti warri dadhabbiiraan tahee dhalaan keessummaa waan itti keessummachiisaadha malee hoggaa keessummaa ijaan agartan hanga namni ta'i isin hin jiru eeginaa keessummaa teenya nu teessisa. Asumaan dhiifama wajjin yeroo sana fayyadamu waan deemnu jecha shari'aanis waan nu hayyamtuuf salaata asriirra salannaa jechuudha jammii fuula duraatti. Akkasitti kan beekan akkasumatti Itoophiyaantu akkuma deemuutan ijoolleen teenya asirraa jettetti hanga sagantaan biraa qindooytutti ergaa isin keessa jirtu sheerri keenya jazaa rabbi haa kafaluuf mana kana biyya dhufee akkana dhufee wallaalee biyya dhufee wallaalee asuma dhaabbatee qilleensarratti iyyee guyyaa inni asii iyya sammoota takkaa nuti rakkannee jechuun warri alaa bakka jirurraa kaanii dirmatanii jechuun sheeka keenya sheekanii biroo. Allahu akbar. Jazaa rabbi haa kafaluuf. Sheekanii jechuun nama xumuraa jechuudhaan miti nama eegalaa jechuudha. Waa hunda eegalee fixaa akkanumatti rabbiin hunda waan inni yaade rabbi haa fixuuf jennee rabbi kadhannaa fi akkasumatti gaa wanni jiru dhagaa waan sheekanii jeesan warri biyyaatis qophaa'aa jirra ja'a abbumaa ifimaa nuti amma sagantaa jalatti hoggaan sineen booda xiqqa waa eeggachuu deemna waan nama haasuu ala kanaa waan qabnu jecha as akka dhufu barbaadu jirra. Asumaan itti jirte ja'a eeggadha. Warri ammoo galiin hin jirtu jettan masjiida jaaruudhaaf masjiida jaarameef namaasi walitti hin qabne nuti. Akka sheerri keenya reefu jedhetti bololleetti masjiidni nutti dhimifnaan madrasaa jigee osoo jiru masjiida seene. Allahu akbar. Kun rabbi nu gargaare bakka tana ga'e islaamni khayriirraan quufu warra duraan dalagu osoo hin ta'in warri hin dalaginu kunummaa nurraa ha'u jechaa jiranii ammaan kana masjiidni bakka tana ga'e kun olaal foto masjida haareeti tammaan tana haate tana responsibility baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasuma madrasaa akkana fidee isin bira haayamuni injiinara Itoophiyaa guutuu Umar Hassan Adam Hashim Marjaanii beekamaa akkasumatti haafisuun keenyas alee lammaffaa asirratti lafa eeguna lafa itti guddoo isaan hundaa'u jazaa rabbi haa kafaluuf.